Jijjiiramuuf qophaa'e malee yoomiyyuu jijjiiramuuf yeroon ni jira. Baay'een keenya yoo dubbisnu ni dadhabna jettanii waan yaaddaniif milkaa'ina irraa adda baataniittu. Yeroo kana deebitee immoo maafan milkaa'uu dadhabe jettee boossa. Na dhaggeeffadhu, milkaa'uuf boo'i malee kufuuf hin boo'in. Gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Isa darbetti hin boo'in. Isa dhufuuf cimuuf itti milkaa'uuf ka'i. Ka'i kufaatiif hin taa'in. Ka'i fuulduratti fiigi. Isa darbe yaaddee isa irraa yeroo kee hin gubin. Dhabuun kee inni darbee maalummaa kee irraaf wabee hin ta'u. Kalees tareera. Kufuu dandeessa. Har'a ka'i. Fuuldura kee milkiin si eegaa jira waan ta'eef hanga bakka garaa kee geessutti hin rafin, fuulduratti fiigi. Milkaa'uu ni feetaa? Milkaa'uu ni feeta taanan na dhaggeeffadhu sittan hima. Milkaa'uu ni feeta taanan hanga arganuu sitti ulfaatutti milkaa'ina barbaadi. Milkaa'uu feenan rafuutti nagaadhaan maddu. Irriiba irraa abdii kuti. Milkaa'ina keef yeroo laadhu. Daandiitti milkaa'uu feetu qabbuu irra fiigi. Tasuma daandii milkaa'ina kee irratti gufuun yoo si dhoofte hin gufatin. Sukkuummadhu yookaan rirriittadhu kaannaa kee gara milkaa'inaatti itti fufi. Namni milkaa'ina fedhu akka nama gaara addunyaa kana keessaa isa dheeraa yaabuti. Namni gaara yaabu hanga gaara sanitti ol ba'utti hin boqotu. Osuma dadhabuu, osuma dafquu, osuma hafuura baafachuuf rakkatuu irra isaatti ol ba'ee hanga qilleensa bareedaa fi moo'icha fedhe sana argatutti hin dhaabatu. Kan milkaa'ina fedhus akkana rakkatus, beela'us, daarus, jibbamus, dadhabus karaa milkaa'ina isaarra hin goru. Milkii isaa booddee boqonnaan, gammachuun, badhaadhinni akka jiru arga waan ta'eef ijji isaa laphee isaati. Rakkoo qofa arga osoo hin taane faayidaa dhumarraa argatu ilaala. Sababni isaa namni ija qofaan ilaalu rakkoo qofa arga. Namni ija qofaan ilaalu rakkoo qofa arga. Na hubadhu, namni ija qofaan ilaalu rakkoo qofa arga. Kanaaf abdii kuta. Namni rakkoo qofa argu immoo akka tuutatti dhalate, akka tuutatti du'a. Namni laphee yookaan heerti isaan argu immoo carraa gaarii fuulduratti arga. Ilaalas. Yoos ija amantii isaatiin gara fuulduratti milkii isaatti imala. Kanaaf ija laphee keen milkaa'ina kee fuulduratti mul'achaa deemi. Amantii guutuudhaan milkaa'ina kee hordofi. Waan teessee ilaaltuuf jabaa sitti fakkaatu waan ta'eef ka'i. Waan teessee ilaaltuuf jabaa sitti fakkaatu waan ta'eef ka'i. Namni hundumtuu akka walqixa uumame ni beektaa? Namni hundumtuu walqixa uumame. Garuu aarsaa isaan jireenya isaaniif kaffalaniin gargar ba'u. Ofitti amanamummaa ofii isaanii irratti qabaniin gargar ba'u. Akkamitti milkaa'ina isaaniif akka yeroo laataniin gargar ba'u. Ati nama si cinaa jiruun, nama mana keessan keessa jiraniin, namoota naannoo keessan keessa jiraataniin kan adda si baasu yoo jiraate akkaataa itti jireenya kee itti hooggantudha. Jalqaba ofitti amanuu fi ofitti amanuu dhabuu keetiin, mul'ata qabaachuu fi mul'ata qabaachuu dhabuu keetiin, karoora qabaachuu fi karoora dhabuu keetiin galma yaadde ga'uuf aarsaa ati taasistuun fi kan kana fakkaataniin gargar baatu. Mee ammas waan si gaafa na dhaggeeffadhu. Ati warreen waan jiraataniif beekan keessatti ramadamta moo warreen waanuma jiraniif jiraatan keessatti ramadamta? Irraan deebi'ee si gaafa. Ati warreen waan jiraataniif beekan keessatti ramadamta moo warreen waanuma jiraataniif yookaan waanuma jiraniif jiraatan keessatti ramadamta? Tole, lamaan keessaa ati tokko akka taate garuu hin irraanfatin. Tokko filattus filachuu baattus lamaan keessaa ati isa tokko keessatti ramadamta. Warreen waanuma jiraniif jiraatan namoota kaayyoo uumaa isaan uumeef dagatanidha. Isaan namoota addunyaa kanaaf kisaaraa ta'anidha. Amalli isaanii irriiba. Osuma rafanuu achumaan hafu. Warri kun hammaan baay'eedha. Akka tuutatti jiraatanii
akka tuutatti jiraatanii akka tuutatti du'u. Kana namaa oolchu. Kanaaf warra akkanaa yoo taate ka'i tuuta keessaa ba'i barbaade of argadhu. Irra siif deebi'a. Warreen kana keessatti ramadamta yoo ta'e ka'i tuuta keessaa ba'i akka tuutatti jiraattee akka tuutatti hin du'in barbaade of argadhu. Warreen waan jiraniif yookaan waan jiraataniif waan uumamaniif beekan warreen barbaadanii of argatanidha. Boqonnaan isaanii mul'ata qabaniif jiraachuudha. Boqonnaan isaanii mul'ata qabaniif jiraachuudha. Oolman isaanii tuuta keessa miti. Yeroo isaanii mul'ata isaanii dhugoomsuu waliin dabarsu. Yeroo isaanii mul'ata isaanii dhugoomsuu waliin dabarsu. Warreen gaara tokko ba'anii gaarri inni biroon bahamuu qabu akka jiru arganidha yookaan beekanidha. Amalli isaanii sabboontota. Amalli isaanii sabboontota. Warreen waan hojjetan garaaf onnee guutuun hojjetan waan ta'aniif addunyaan kun kan isaaniiti. Warreen kun addunyaa tana warreen fudhatanidha. Warreen addunyaa tana bulchanidha. Warreen addunyaa tanarra bulanidha. Addunyaan kun warreen mul'ata irra jiraachuu qaban qofaaf uumamte. Na dhaggeeffadhu. Addunyaan tun warreen mul'ata addunyaa tanarra jiraachuuf qaban qofaaf uumamte. Dadhabdootaaf bootaa hin qabdu. Addunyaan tun dadhabdootaaf bootaa hin qabdu. Ammoo barbaadii of argadhu. Tuuta keessaa ba'i. Mul'ata qabaadhu. Mul'ata keef ergama qabaadhu. Ergama keef karoora qabaadhu. Karoora keef garaan raawwadhu. Karoora kee garaan raawwadhu. Waan na hordoftaniif, waan na duuka buutaniif galatoomaa. Yoomiyyuu jijjiiramuuf yeroon ni jira. Irran siif deebi'a. Yoomiyyuu jijjiiramuuf yeroon ni jira. Of jijjiiruuf qophaa'aa ta'i. Horaa bulaa deebana. Kun Didimoy. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan mallattoo laayikii tokkoodhaan mallattoo bilbilaa tokkoodhaan nu duuka bu'a.